Akka bultan hordoftoota gibee intarteemanti sagantaa keenya dhimma dhibee balaafamaa addunyaa manatti galchee COVID-19 akka armaan gadiitti ragaalee biyyoota garaagaraa irraa arganne isiniif dhiyeessaa kan isiniif dhiyeessu an Muhammad bin Aljaziiraatii hanga xumuraatti na waliin turaan affeerraa kiyya. Dhibeen koronaa vaayirasii yookaan COVID-19 kun bara 2019 biyya Chaayinaa magaalaa Wuhan keessatti guyyaa tokko jedhee eegalirraa jalqabee abidda saafaa muka jiidhaa fi gogaa osoo adda hin baasin gubee daaraa gochuu danda'u ta'ee addunyaa oofee gola manatti naquu danda'u ta'eetii jira. Dhibeen kun bineensota bosonaa jiraatan yookaan wild animals fi bineeldota namatti madaqanii jiraatan domestic animals kanneen jedhamanii fi dhala namaa salphaatti qabuu fi daddarbuu akka danda'u qorattoonni dhibee kanaa ni addeessu. Mallattooleen dhibee kanaas irra guddeessi ho'ina qaama guddaa ta'e, hattiiffachiisuu, qufaa gogaa, harganuuf rakkachuu, mataa bowwuu, dhukkubbii maashaalee yookaan buusaa qaama namaa fi kan kana fakkaatan yoo ta'u, vaayirasii dhibee kanaatiin namni qabame tokko mallattooleen armaan olii osoo irratti mul'atiin guyyoota 2 hanga guyyoota 15 turuu akka danda'us qorattoonni fayyaa addunyaa ni dubbatu. Dhibeen kun bara 2019 biyya Chaayinaa magaalaa Wuhan keessatti wayita mul'atu addunyaan mallattoolee dhibee kanaa dhibee qufaa isaa amma dura yookaan otaalloo jennuun kan wal fakkaatu waan ta'eef salphaatti to'achuu akka danda'amuu fi itti fakkaatee biyya keenya dabalatee addunyaa baay'een gurra hin laanneef ture. Warri keenya yoo mammaaku dubbiin gaafa qoosaa bulee nama oosaa jedhamitiire. Sagantaa dhimma dhibee koronaa vaayirasii kana irratti wayita tokko biyya Ameerikaa White House'itti qophaa'e irratti pirezidaantiin Ameerikaa Donald Trump Chaayinaa vaayirasii jechuu isaatiin qeeqni baay'een irratti geggeeffamaa turuun ni yaadatama. Waa'ee dhibee kanaatiin abbootiin amantaa garaagaraa fi namootni dhuunfaa hedduun dallansu yookaan dheekkamsa waaqa rabbi biraa ilma namaatti gadi bu'eedha jechuun shakkii malee dubbatu. Jaarraa 21ffaa kana keessa ilmi namaan muummee qaroomina teeknooloojii qarqara irra taa'ee waa hedduu kalaqee wal morkii lubbuu uumuu irra waan jiru bifa fakkeessuun uumaa dagatee uumamatti salaatee gaarii tuffatee badaa ammoo bara ol kaase keessa jirra. Dhibeen koronaa vaayirasii kana akkuma namootni yaa rabbi maaf nutti fidde jedhanii rifataa jiran kanneen ammoo baga dhufee jiranis hin dhabamne. Biyyootni addunyaa gurguddoon qabeenya uumamaa fi namtolchee qaban akkuma sana hayyoota meeshaalee waraanaa gurguddoo saatalaayitii fi niwukileera isaanii itti fayyadamanii dachii bal'oo ilmi namaa kun irra haa jiraatuuf rabbi bal'isee uume kana irratti waaqa dhiisee akka isaaniin bitamuuf yookaan gabbaruuf amantaa fi gosaan filee sodaachisuuf diiguutti ka'e. Waggoota 9 darban kana keessa biyyoota gurguddoo jedhaman kanneen akka Ameerikaa, Raashiyaa, Israa'elii fi biyyoota akka Barmaa, Indiyaa kanneen biroo keessatti ilma namaa sababa musliima ta'an qofaaf roorroo fi gidiraan irratti raawwatamaa ture arguuf dhaga'uuf waan nama sukkaneessuu ture. Biyyootni Islaamaa qabeenya boba'aan beekaman kanneen akka Liibiyaa, Sooriyaa, Yemen, Iraaq kaleessa akkam akka turanii fi har'a ammoo maal keessa akka jiran kan waliin argaa jirrudha. Biyya Sooriyaa keessatti waggoottan 9 darbaniif bulchiinsa mootummaa Bashir al-Assadii fi lammiilee biyyattii gidduutti waldhabdee uumame keessa Raashiyaan harka naqattee lammiileen biyyattii miliyoonotaan lakkaa'aman meeshaa waraana addunyaan balaaleffattee fayyadamanii gamoo isaanii keessatti daaraa godhanii lammiilee biyyattii harka qixxee ooltaan biyya namaatti baqatanii hidhaa fi ilmoon harka ilma namaa keessa akka ilaalan taasise. Addunyaan gochaa raawwatamu kana mara osoo viidiyoon agartuu dhageessuu falakaa'uun itti hafeenumayyuu gochaa raawwatamu akka akshin fiilma mana teessee daawwachaa turte. Waggaa 3 dura biyya Barmaa keessatti musliimotni Rohingyaa hordoftoota amantaa Budiizimiin akka beeladaatti ciramanii foon isaanii wayita saree fi allaattiin nyaachifama
Akkuma san dirree keessatti walitti qabamanii bakka namoonni baay'een daawwatanitti osoo lubbuun jiranii wayitaa biddaan gubachaa turan keessa addunyaan roorroo fi gidiraa musliimota kanaa argaa dhagaa calliste. Biyya Israa'el deeggarsa Ameerikaaf musliimota Palestiin dachii fi qeesaanii keessatti meeshaa waraana gurguddaan wayitii itti duultu iyya lammiilee nagaa kanaa qaamni dhaga'uu dhibee dhiheenyuma kana biyya Chaayinaa fi Indiyaa keessatti waan musliima ta'uu isaanii qofaaf ilma namaa irratti gaggeeffamaa ture kan waliin ilaalaa turreedha. Ilmi namaa amantaa fedhe hordofuun ilma namaa biratti cubbuu ta'uu maaliif barbaachise? Abbaan dachii fi samii Rabbi olaanaan osoo jiruu dhalli namaa lafa kana irratti aangoo fi beekumsa qabutti fayyadamee wal hacuucuu fi wal gidirsuun hoo maaliif barbaachise? Addunyaan kaleessa irree ofiitti amantee bookkisaa turte har'a garuu uumaatti harka kennuuf dirqamtee jirti. Meeshaaleen qorannoo dawaa isaan ittiin dhaadaa turanii fi meeshaaleen waraana isaanii gurguddoon saatalayitii fi niwukilarii biyya tokko yeroo tokkotti barbadeessuu danda'a jedhanii ittiin wal sodaachisaa turan vaayirasii xiqqoo ijaan mul'achuu hin dandeenye rukutuu dadhabee reeffa lammiilee isaanii guyya guyyaatti 800 hanga 1000 hambisuu dadhabanii reeffa isaanii garii ibiddaan gubaa garii ammoo awwaalcha dhabanii fi akka balfa biyya irraa fageessanii lagatti gataa jiru. Balaan hantuutaaf dhufe illee galaafata akkuma jedhan biyyootni nagaan balaa dhibee kanaa kun isaanii hanqannes baay'eedha. Dhibeen balaafamaan kun hanga sagantaan kun qindaaheetti addunyaa guutuu keessatti namoota miliyoona 1,277 ol irratti kan argame yoo ta'u kanneen keessaa namootni 266 ol ta'an fooyya'anii gara mana isaaniitti kan galan yoo ta'u lubbuun namoota 69,545 ol ammoo dhibee kanaan dabartee jirti. Balaa biraa buutee rabbumatu ol kaasa jechaa sagantaan kiyya har'aaf qabadhee dhihaadhe hanga ammaa ture. Sagantaa wal fakkaataa argachuuf gama YouTube Gibe Entertainment irratti na hordofaa affeerraa kiyyaa fayyaa ta'a.